baqattoota biyya Ijiptii Kaayiroo keessatti argamanidha. Haaluma ammaa kan argaa jirtan kanaan rakkoo hamaaf saaxilamanii yeroo ammaa kanatti namoonni hedduun billaadhaan yookiin immoo sikiinaan muramuudhaan haala kanaan guyyaa kaleessa ammoo namni tokko lubbuun isaa darbu guyyaa guyyatti namoonni keenya ajjeefamuu fi akkuma kanaan tumamuu irratti waan argamuuf sagalee yeroo ammaa kana dhaabbata UNHCR biyya Ijiptii jalatti argamu irratti kan ammaa kana dhageessisaa jiru. Baqattoota Oromoo keessumaanuu biyya Ijiptii jiranidha. Haaluma kanaan baqattoota Oromoo biyya Ijiptii jiranii baqattoota biyya Ijiptii jiranii fi sagalee akka taatan isin gaafannaa keessumaanuu dhaabbata UNHCR idil addunyaa keessa jirtanii haaluma kanaan keessaan biyya Euroopitti argamtan ummata keenya biyya Ijiptiitti rakkoo hamaaf saaxilamaa jiru kana akka sagalee taatan asumaan isin gaafanna. Haalli argaa jirtan kun keessumaanuu gadda yeroo ammaa kana ummata baqattoota biyya Ijiptii irratti kan mul'ataa jiru gadda obboleessa keessa ajjeefame Bilaaliif kan taasifamaa jiru. Maddi kun immoo Bilaal irraa kan eegale osoo hin taane yeroo ammaa kanatti namoonni asirratti argitan kun namoota rukutamuu yookiin immoo billaadhaa fi akkuma kana mallan isaan irraa saamamuu irratti kan argamudha. Haala kanaan manni Oromoo idil addunyaa jirtan dhaabbata UNHCR idil addunyaatti eenyaa fi akkuma kanaan keessumaanuu miidiyaaleen Oromoo xiqqaa fi guddaa osoo hin jenne ummata keenyaaf akka sagalee taatan asumaan isin gaafadha. Haalli keessaan baqattoonni Oromoo yeroo ammaa keessa jiran baay'ee rakkisaa ta'uu fi haalli hammaataa keessa akka jiran kan asirraa hubattan jedheetiin amana. Haaluma argaa jirtan kanatti baqattoonni biyya Ijiptii bara dheeraaf rakkoo hamaa saaxilamaa jiraatus obsaa jiraatee haala har'aa irra darbeen lubbuun ilma namaa gaafa darbu sadarkaa kanaan dhaabbata UNHCR biyya Ijiptii jalatti mul'ataa kan jirudha. Akkuma argaa jirtan refugee in Egypt in Cairo we all live the same color we all live the same color. Salary, justice for Bilal, justice for Oromo, refugee in Cairo, no woman is legal. We tokkummaa kunoo dhahamee baatamaa jira lakunoo baajaajii achi dhaabataa argitanidha. Baajaajiitti fe'aa jiranidha. Inni immoo dhahamee baatamaa irra argitee baajaajii sanatti fe'amee ka'e. Ilaala kan nu jalaa du'e nuyi ammoo kan dhahamu nuyi kunoola. Baajaajii sanaan fuudhanii deemani. Yaa Allah. Baajaajii keessa buusanii fuudhanii deeman. Kan dhahamu nuyi, kan zarafamu nuyi, kan mannitti cabsamee ol seenanii jechuudha keessaa guuran nuyi. Yaa Rabbi yaa Allah furmaata nuu ta'eeti. Yaa Rabbi anta እርዳን ያ ረቢ ያ አላህ ይኸው አሁን የኦሮሞ ልጅ ነው እዚህ ጋር መስሪ አረብ ማለት ነው ወግቶ ገደለው። ከዛ ደግሞ ልጆች ለምን ብሎ አልቅሶ ሲጣሉ ደግሞ ይኸው እየተቀጠቀጡ ነው። ያ ረቢ አላህ ድረስልን አንተ ያ ረቢ አላህ ካለንበት ሀገር ውስጥ አስወጣን። ያ ረቢ መስሪ ከነ ኬሳኑ ባሲ ብየ ዙልሚ ብየ ዞለመምቱ ብየ ሙጅሪማ ያ ረቢ ኬሳኑ ባሲ ያ አላህ ወላሂ ጋራኑ ዱክቤ ወላሂ ያ ረቢ ነው ኤጊያት ብየቹ ለሴሪን ጅሬ ኢጆሌን ሎለኒ አረኒ ከንጀላዱ ኤነማ ሜሜ ትሲሳምት hidhamee biyya galee biyya taa'ee sagalee ta'ee ijoollee kana sirreessa malee obboleessu mucaan sirriitti mucaan Hussein Buunee obboleewwan keenya kan Ameerikaa jirtan Mubaarak gaafa birraa gammadee yeroo jiru gadi baase ana mucaa Hussein Buunee biyya Kaayiroo Ijipti kan
ساتيسا أمريكا أمة كوباتشيس ما كما فندق كتميدين أنا فوق قالي ما نقولي كان كوميدي أبلغ سالنا كان كوميدي أبلغ ساتو سيجتنو بكيت كتمي متعني كذا أي سني أكلا داري جا حبكا كوميدي لبو المورمو تكون جالو كوميدي المورمو علي بيجرنا واني سباسي سباسي كوميدي المورمو جو المورمو جالو نيرو أي سني كوميدي غربا هرارجي برنا أوتوس اللبون جدا واصلت تجوا كله يوم كذي بيجوا لي هرارجي لا قطع ربنا يعني مجازر باسي بل ما نقول تيجا بجال التلفزيون جاب سيد جنرال كساهل لي أكها تجوا التلفزيون بريكو مثلا إنبام سنورو كتالي مجانو فرلا خسيرة بات لكن كذي بيجوا لي هرارجي أسيط ربنا ياده تو جالسنا أنغرونا ياده كارا كذا ياده تو سارين مكانات بكام مجانو ديت كسلا كندو غربا هرارجي سلام أركا ساهل لي سلطان جاتو كاتو كرشيكو مثلا سانو نمشي أجلسنا أكيد ربو منا أفراد البتة نمشي لا كايسر ربو فتو تلفزيون لا كبو فتو أبانيا كهاتو تلاني مالغو تنيف مي مالغو تنيف مالغو تنيف يقول لي من هنوت رفع المالو لما تقول كتير بالهمني لا أبتني يجري للدمني لا بالبلاد أكيد فورس مالكم يكون ما كيسر وفي دوين يولس الرجال هذا والكيف واحد كوبيه براتهم بربادوان نبوك نبوبة المانو رمو كيرو كيسجلتن كتارو بدا تكما بربانا ما توكو إنه سلاكين لام شانيو وفي جراتيو تواسي وفي شباب واسي كسبوا لا يوالك جيب سجنو وفي استبعاد لا ثاني نستبعاد لا بدني ورمو بيرا أبانجلا جيبله هاتي جلا غودي نمته إجا ساتورت سيغله بيا بيه كيسي سابشان بوجي بيا كلا كيسنتي تكساني جرا إيكا irra jiraata ummanni rafanii nu bulaa hin jiran amma yoo yaadattan dhiyootana chaaruttuu gara tokko uffata baafatee ture dhaga'uun ol tanjeetii yaada maaliif jennaan kunis yaaduma akka wal fakkaataati kaase uffata baafatee isi waa hunda daleeddanii maarree barattanii jeedii hangaan nam tokko jeesuun deemu yee namni isaanii qabee oofe jara keenya waa hedduun mul'achaa jira kanaafuu of eeggannaa godhuudha lubbuu irratti of eeggannaa godhuu danda'uudha warreen hala zaamanii deemtan of eeggannaa wal qofa qabaachuu wal iyyaafachuu danda'uu namarra jira isinin jaa galatooma isin dheereessoo bilayyanti. Tayyee Abu Sabranti. Sagalee ta'iniidha. يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ورس قبات جرتن حياة برندو تني جراك كتا في قطع قرات تاني رب جزاء إن شاء الله. ولو ما نفادي بسوا سنجتا وانتين أكا نما تقط عمتشو بربادو. والله إنا خنا قبرتي جرتي أساون يندينا ولكن تكبوا ميداني كباوان جو كيسة تواري فلور قبضة قبضان ميقول تقومي داواني كبار مون كبوان جوسان أكاد دنوباف تنكوفن برباد بروداف إني برامو نمني إموتي يوم إشي تادي مبيهم تيو ريفون تنا أشي أصو جرو أشي كفتسان أمبولانس إلى أنفودني ديماني توراني مالك كسينة كيسة يا مالك كسينة كيسة لين بيني نم والكوبا كباتشون نتو غاريدا وانما سرّا أكريم تنبريز خينا درو جيساني دران يو إدو تكتي واته برو في برتي وابر ريسانيني نمني خينا ولكيه بكسني راحفو ولكيه غرتي منا نغبو دبوان كسيسان تطور أمو خنوان كان غرتي أكاتا سنكوفان فرماتي نير كتاوان جو تكشوني ولفات أكخيتي ما دي في حال اللي أعمان تنغرتي خيسة جرو في هواسني مصري اللي غرتي خيسة جرتو خانا بود نمني جوين دامي دي فمكم غرتي ديبيسي دا ومن كون براتي جرا نمني خي محمد الدامتي كاوا دكو ديسي را إفا غرتي بكسن رايله فغاتو دكبا يرو داف منا رابو يو غبيل غرتي وما اديدا غم تارا نمو خبا دي مو دبون سنلي برباجي سادا ون هوندي فرماتا بيها نقيستي تكما كبا شودا يونن تكو اسو ورن تفني دو ميبي ساكل فاخي حواسخي وانت كنا كوانا كنا جرا انفورميشن دوغا كي اما سوري دبرسو بيسيغلتي وانا كنا جراوا كنا رايف كوسا حقوسن نونن ولدغيتيو كباني وان غدادا
arranta naman tanan sochiin arranta godham santi qolle taatu bareedan hawaasni keenya khadurira amma wadhagawun sun hedduun fayyadde jechuudha ya arranta nan kan qaamaan bakka san dhaqee harkatti bareedadha kanallee kana caalallee jijjiiraman fiduun ni danda'ama so irratti illee akka hojjetamu irratti inshallah tattaaffii godhaadha inni bira hawaasni hundaa gaafatu jira barruu harkaa jiraatan asli maalte dawalleen durellee obboleessa keenya namni kuba qabda yoo jiraate ni dhukkube moo maalte waan jiru inshallah dabaasa namni kun nama ni yaada hawaasni ga jaalala nama kana qaba gaafataa jira maaltaanii reefu irraa kaasee abdii kuba qaba na obboleetti ta'e tan bira qofte sanillee akkam taatu waan jiru namni akkuma jiru simosii mitillee adda baasa inni kun dagatina jechuudha Bubbee sinne bisamee obboleetti keenya yookiin jaarsa siiti yookiin hiriyaa siiti ati fakkaata bubbee koo sinne bisa immutti ol seentu immutti ol seenime dhuguma hojii keessa taa'ee akkan dawwalee gaafa Assalamu alaikum warahmatullah. waalaikum salaam immutti ol Jalqabarratti warra biyya biraa warra koobantii irratti aslii gaafataniif aslii inni dhukkubaa eegalee gaddaatti ciisaa ture iyyuu inni wannuma kanaan quban qabu ganama kana dhaga'ee eegaa barii gara sa'aatii 10 akkas ta'e dhaga'ee jechuudha inni waan kana quban qabu ture dhukkubsatee baay'ee ciisaa ture. Kaachirraa fe'anii wanta jechuu barbaadu dhaamsa obboleeyyoon keenya biyya Masrii kana akkuma Mubaarak fa'aa warroonni dura dubbatanii jiranii ummata kana namni keenya baay'ee quubsinee jira dhugaa rabbii dubbachuudhaaf kaaffee isaanii fayyadamu guyyaa 3 jedhe Mubaarak kan akka yaada kiyyaatti guyyaan 3 inni xiqqaata guyyaa 10 kaaffee taa'uu barbaanne kaaffee Oromoo baay'eetu jira gabbaanee buna dhuguu barbaanne bunni Oromoo baay'eetu jira bakka akkas akkasiisanii fayyadamne osoo jenne ummanni kun ofii isaanitti durriyyee isaanitti poolisa ta'anii nutu banaa ta'an nutu durriyyee keenya isinirraa dhoggina mee amma maal isin jira kana fakkeenyaaf Mubaarak kaaffee mana kan kee fuuldura gadiisanii ijoolleen abbaa kaaffee sanii baay'ee ijoollee baalee gaheeti yeroo baay'ee yoo jarra chitti nama kenna waa goote yoo jarra chitti nama kenna wal loltu kan dhufee loluun abbama kaaffee sanii akka nama kenna achiin ariineef jechuudha si galee osoo nuti kaaffee osoo nuti mana dhugaatii isaanii laganne mana isaanii dhaqnee buna dhuguu dhiisnee achi dhaqnee waan yoo aarsine waa aarsuu kadhiifu taate ummanni kun boriiftaan ofii isaaniitii gabbeen nu barbaada jechuudha akka nuti dhaqnee isaanii fayyadamnuuf yoo dhaqnee achitti isaan waan godhan immoo ofii isaaniitiin nurra dhoowwan jechuudha poolisiin homaa nu barbaachisu poolisiin biyya kanatti Tamoo koo dhiifama guddaa addaan si qotatti deebitaa immutti mee nama kana Salaam alaikum. Namatti. wayyoo immu goote Afeetiin jira alhamdulillah. galteetta jirtu Mubaate Ammaan kan jedhe galeetiin jira amma mushtee. saahiba kee fuudhee galee itti dawwalii nama bira jirutti na qunnamsiisennaan jaarsa keetti bilbiltee itti laasoftee anillee galas bakka sii bilbana ga'e sii bilbilan jedhee reefuma mana ga'e baganu haftee abu sabirdiintu nu yaada jiri. Bilbileen qabu beektaa iddoo wal jidduu tana namni wal irraanfataa waan jiru tokko kana dhagahame ture alhamdulillah rabbiin nagaa si galchuun kee waltootu wal quba qabaadhaa mubee jabaadhaa dhimmi kun keessattuu nuti warri gartee bakkataa jiru kun warri biyya biraa jiru ammoo yoo danda'e amma danda'e sagalee aanu ta'u isin amma warri as jirtan inshallah hawaasni biyya biraa jiru kan keessa jiru kan biyya alaa jiru as keessatti isin beeka wanni aboliyoo jaanii as jalatti namni koomenti isin gaafatuuf as keessa isin beekan namni hawaasni waan ta'eef amma dandeessanitti dhimma kana irratti dalagaa inshallah nuti illee hanga dandeenyutti isin cinaa jirra jabaadhaa isin jechuu barbaada galatuma obboleeyyan fayyadu.